Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif filanne keessaa hangafoota isaanii maal akka ta'e isin dhageessifna. Oduuwwan kanneen keessaa oppireeshiniin mootummaa Keeniyaa fi mootummaan Itoophiyaa qindeessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo daangaa biyyoota lamaanii keessa socho'an irratti bane maalirra akka gahee fi dhaabbanni mirgoota namoomaas maal akka jedhe kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biraatiin kora dhiheenya kana ABO fi KFO'n magaalaa Finfinnee keessatti kaa'anii wal mari'ataa turan irratti maaltu waan haaraa hangammaatti uumame kan jedhuu fi kanneen birootis qabannee isin dhiyaanneetiin jira. Oduu biraatiin horsiise bultoota naannoo Kaarrayyuutti argaman gaalli isaanii dhibee addaatiin jala dhumaa jiraachuus kan dubbatanidha. Kana malees gara oduu biyya alaatti yoo dabarru dhimma Gaazaa fi akkasumas Ameerikaa ilaalchisuudhaan wanti irratti qindeeffannee ni jira. Kana malees dhimma Yukureenii fi Ameerikaa dhiheenya kana balballoomii oduu garaagaraa ta'aa jiran irratti hundaa'uudhaan oduu cimaa isin biraan kan kennu ta'a. Hanga xumuraatiin waliin akka turtan isin affeerra. Koomishiniin mirga Keeniyaa oppireeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti mirgi sarbamuu balaaleffate. Koomishiniin biyyaalessaa mirga namoomaa Keeniyaa gurraandhala 3 bara 2025 irraa eegalee oppireeshinii poolisiin biyyattii bulchiinsa Marsaabitii fi Isiyooloo keessatti geggeessaa jiru irratti dhiheenyaan hordofaa akka jiru ibseera. Kanumaan wal qabatee oppireeshiniin kun gaggeeffamuu dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu fi gocha kana akka balaaleffatus ibsa godhan. Poolisiin Keeniyaa jalqaba ji'a gurraandhalaa maqaa oppireeshinii Ondo'aa Jaangelii oppireeshinii yakkamtoota baasuu kan jedhuudhaan iddoo dahannoo waraana bilisummaa Oromootiif kana qulqulleessuuf duula eegaluu isaa ibsee ture. Rakkoo nageenya qaamolee ollaa irraa as ce'anii mudatu qolachuudhaaf tarkaanfii fudhatame gaarii ta'us nageenya uummata eegsisuudhaaf oppireeshiniin gaggeeffamu mirga uummataa sarbuu hin qabu jechuun koomishiniin kun kaaseera. Akka gabaasa koomishinii kanaatti poolisiin qaamolee gochaawwan seeraan alaa nageenya biyyaalessaa Keeniyaaf yaaddoo ta'an keessatti hirmaatan irratti duula gaggeessuu himus lubbuun nama nagahaa garuu as keessatti hedduun darbee jira jechuunis kaaseera. Qaamoleen nageenyaa nama ajjeesuu, ukkaamsuu, humna dhabamsiisuu fi dhiittaa mirga namaa hedduu raawwachaa kan jiran ta'uu eeruun gurraandhala 23 bara 2025 naannawaa Belgeeshaa jedhamutti poolisiin shufeera Dokdoqqee fi nama Dokdoqqee sanaan imalaa ture Galgaloo Abukul Boruu kan jedhamu irratti dhukaasa banee ajjeesuu himeera. Namni Dokdoqqee yaabbate Galgaloo jedhamu kun yoo ajjeefamu namichi isaa konkolaachisaa ture ammoo mataa fi miila isaarra rukutamuudhaan miidhaan cimaan akka irra gahee fi gabaasni koomishinii mirga namoomaa Keeniyaa barreesse eereera. Gabaasni kun namoota 7 iddoowwan 3 irraa butamuu fi humnaan dhabamsiifamus kan ibse yommuu ta'u, kanneen butamanii achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko Idris Edwin nama jedhamu ta'uu kan ibse koomishiniin kun poolisiin akka maatii nama kanaa waan irra ga'ee hin dubbanne gochuu eeree jira. Poolisoonni hidhannoo guutuun gara Garbaatullaa fi Isiyooloo bobbaafaman humnaan weeraruun hidhuu, reebuu fi doorsisuus gabaasa keessatti eereera. Bulchaan Malkaa Dhakaa fi ogeessi fayyaa naannawa sanaa akkasumas jiraattonni biroo lama humnoota nageenyaa oppireeshinii gaggeessina jechuudhaan ba'aniin haala suukanneessaadhaan dararamaniiru jechuun koomishinichi ibsa isaa keessatti kan eeree fi bitootessa 3 bara 2025 ammoo naannawuma kanatti jiraattonni 10 humnoota nageenya mootummaatiin marfamuun haala suukanneessaan reebamuu isaanii gabaasni kun kan eereera. Sababa oppireeshinii kanaan miidhamaa kan jiran namoota nagahaa ta'uu jiraattonni kutaalee Marsaabitii irraa dubbataniiru. Jiraataan Mooyyalee tokko Dokdoqqee oofuun kan of jiraachisu yommuu ta'u osoo homaa hin beekin tasuma karaa irratti humnoota nageenya Keeniyaan qabamee hedduu akka reebames kan dubbate yommuu ta'u uummanni sodaa oppireeshinii qaamolee nageenyaa kanaan manaa ba'ee akka bishaan fudhatullee deemaa hin jiru jechuudhaan dubbataniiru. Lafa Marsaabiit kana keessaa nama gosa hedduutu jiraataa kan jedhanii fi dur waraanni gidduu galee wal dhabaan turan waggoota 3 darban keessatti waraanni sun yaa qabbanaa'uu malee ammallee yoo hin laallatin waraanni sun itti deebi'uu mala jechuun sodaa qabanis eeraaru. Mootummaan Keeniyaa kan Naayiroobii irraa gadi dhufu haala Marsaabiit keessa jiru hin hubatu kan jedhan jiraattonni kunneen Marsaabiit keessatti wanti xiqqoon tokkollee yoo mudate salphatti uummata irratti kan walitti buusuudha jechuun kaasaniiru. Sababni isaa naannawa kanatti saboota hedduu kan jiraatuu fi uummattoonni garagaraas kan jiraatan ta'uu dubbataniiru. Humnoonni nageenyaa kunneenis daa'ima waggaa 5 abbaa kee fidi jechuudhaan dararuu eegalanii hanga jiraattonni nagahaa hedduu humnaan doorsisuutti dhiittaa mirga namoomaa raawwachaa akka jiran gabaasni kun eereetiin jira. Gochi kun qe'ee jiraattotaa abbaa dhorkuurraa
darbee hawaasa keessatti sodaa fi rakkoo tasgabbii uumeera jechuun koomishiniin gabaasa isaa keessatti haala suukanneessaa ta'een uummanni dhumaa akka jiru kaa'eera. Maqaa opporeeshinii nageenyaa kanaan qabeenyi jiraattota re'oota 150 fi doqdoqqeewwan hedduun saamamuu kan ibse gabaasni kun mirga qabeenya isaanii horachuu lammiilee sarbeera jechuun kaaseera. Tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa ibsa baaseen caasaalee waraana bilisummaa Oromoo jedhan irratti opporeeshinii geggeessine dahoo isaanii mancaasuudhaan namoota dhuunfaa hidhatan isaanii waliin qaban to'annoo jala oolchineerra jechuun ibseera. Meeshaalee waraanaa adda addaa $10 Ameerikaa sobaa fi birrii Itiyoophiyaa konkolaataa bishaan deddeebisuu fi doqdoqqee 9 konkolaattota 2 kaanaabisii kiiloogiraama 200 soolaarii anniisaa kennuu jenereetaroota hogbarruu Oromoo adda addaa fi barreeffamoota piroopoogaandaa garichi itti fayyadamaa ture to'anneerra jechuun ibsi poolisiin Keeniyaa kenne ni agarsiisa. Koomishiniin kun dhiittaa mirga namoomaa raawwataman itti fufee jira jechuun kan qorataa ta'uu fi kanneen miidhaman akka beenyaa argatan akkasumas kanneen namoota butuu fi dhabamsiisuu keessatti hirmaatan akka gadhiifaman gochuun dirqama akka ba'us ibseera. Poolisoonni opporeeshinii kana keessatti hirmaatan hundi yakka lammiilee nagahaa irratti raawwatameef akka itti gaafatamanis kan gaafate yommuu ta'u, koomishiniin kun mootummaanis haala kam keessatti eegumsa mirga dhala namaaf kutannoo qabaachuu akka qabu akeekkachiisee jira. Nageenyi fi eeggannoon mirga dhala namaa sarbamuu akka hin qabnes cimee dubbateera. Dhukkubni maalummaan isaa hin beekamnee fi gaala kaarrayyuu ajjeesaa jiraachuun himame. Dheeda gaalaaf kanaaf ammoo horsiisee bultoonni kaarrayyuu aanaalee akka Lumee Adaamaadhaa hanga Harabaatuutti godaansisaa kan jiran ta'uu yommuu himan hawaasni hojii ijoon ittiin jiraatan horsiisa gaalaa kanaa waan ta'eef namni tokkichiyyuu gaala hedduu kan qabudha. Kanaaf jecha yeroo tikaaf bobba'an gaala abbaa 4 yookaan 5 dabareedhaan godaansisee tiksina jechuun dubbataa jiru. Bakka gaalli kaarrayyuu bishaan kuufamee jiru dhugaatii dhukkubni kun eegale kan jedhamuu fi aanaa Adaamaatti itti gaafatamaa waajjira eegumsa naannoo obbo Fantaallee Abulloom gaalli hawaasa jalaa dhumaa jiraachuu dhugaa ta'uu kamisa kan dubbatan yommuu ta'u ka'umsi isaa garuu qoratamaa akka jiru ifa godheera. Hanga ammaatti gaalli 56 akka du'e gabaasa kana keessatti qubanii qabna kan jedhan obbo Fantaalleen bishaan gaalli dhugee dhukkubni jalqabee jedhamu saamuda isaa fudhachuudhaan qorannoon irratti geggeeffamaa akka jirus dubbateera. Abbaan taayitaa qabeenya beelladaa Oromiyaa qaamolee federaalaa waliin ta'uudhaan bishaan kanas gaala du'eerraa saamudaa fudhatanii qorannoon adeemsifamaa akka jiru odeeffannoo qabna jechuun dubbateera. Bu'aa isaas yeroo dhihootti hawaasa biraan akka gahan waadaa kan galan yommuu ta'u bishaan ciisaan sababa dhumaatii gaalaati jedhame kanaaf qaamaan dhaqanii akka ilaalanii fi hawaasni naannoo ammaayyuu beellada isaanii bishaanuma kana nagahaan obaafachaa akka jiran garuu summaa'uu bishaan kanaa shakkii keessa galcheera. Ta'us erga ji'a tokko asitti qabeenyi gaalaa horsiisee bultoota kaarrayyuu yeroodhaa yerootti du'aa jiraachuu fi bu'aan qorannoo argamuu irratti hundaa'uudhaan falli barbaadamuu akka qabu dubbataniiru. Kaffaltoonni gibiraa 62 idaa birrii biiliyoona 3.2 ofirraa qaban biyyaa akka hin baane dhorkamuun himame. Kaffaltoonni gibiraa lakkoofsaan 62 ta'an gibira birrii Itiyoophiyaa biiliyoona 3.2 kaffaluu qaban osoo hin kaffalin kan hafee fi yoo hin kaffalin biyyaa akka hin baane ajajni dhorkaa bahuu biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee irratti baaseera. Biirichi ibsa baaseen kaffaltoonni gibiraa kunneen idaa gibira birrii biiliyoona 3.2 guddina misooma magaalaatiif ooluu ofirraa kan qabanii fi irra deddeebiidhaan akka kaffalaniif gaafatamanis kaffaluudhaaf hayyamamaa ta'uu dhabuu isaaniitiin murtoon kun irratti darbuu himameera. Haaluma kanaan akkaataa labsii bulchiinsa gibiraa lakkoofsa 983 muraa 2008 keewwata 44 keewwata xiqqaa 1 hanga 3 jalatti aangoo dhaabbatichaaf kennameen akka isaan biyyaa hin baane gochuudhaaf odeeffannoo isaanii gara tajaajila immigireeshinii fi lammummaa federaalaatti dabarsuu isaanii beeksiseera. Waajjirichi bara baajataa 2017tti kaffaltoota gibiraa idaa gibiraa isaanii sirnaan osoo hin kaffalin dhoksan hordofuudhaan dirqama isaanii akka bahatan gochuuf kutaa hordoffii fi hoggansa idaa gibiraa irra deddeebiidhaan gurmeessuun hojiitti galchuun ji'oota 6 darban keessatti idaa birrii biiliyoona 6.4 ol walitti qabu ifa godheera. Kaffaltoonni gibiraa gibira isaanii yeroo fi amanamummaadhaan kaffaluun guddina waliigalaa magaalichaatiif gumaacha akka godhanis waajjirri kun waamicha dhiheesseera. Booranatti jala bultii baallee gadaa sababeeffachuudhaan agarsiisni aadaa garaagaraa gaggeeffamuun himame. Gadaan Booranaa maqii baasaa fullaasaa irraa gara Maardiidaatti baallee gadoomaa kennuudhaaf qophii xumuraa jiraachuun kan ibsame yommuu ta'u, haaluma kanaan wal harkaa fuudhinsa baallee gadaa Booranaa marsaa 72ffaa
Dhuma torbee kanaa geggeeffamu sababeeffachuudhaan aanaa Areerootti agarsiisni aadaa gaggeeffamaa jiraachuun dubbatameera. Agarsiisa aadaa kanarratti gulantaalee sirna gadaa hirmaachisuudhaan namoonni waa'ee gadaa Booranaa kan gurraan dhaga'an turan qabatamaan akka arganiif yaadameeti jechuunis gabaaseera. Hojiin riiformiin humna hidhannoodhaan of danda'uu bu'aa gaarii agarsiiseera jedhan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa. Hojiin riiformii humna hidhannoodhaan of danda'uu bu'aa qabatamaan irraa argamaa akka jiru Itaamaajoor Shuumiin humna waraanaa waliigalaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dubbatan. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Hoomichoo Amuushiiniin injiinaringii industirii ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin xiyyeeffannoon ijoon riiformii raayyaa ittisa biyyaa keessaa tokko hidhannoon of danda'uu akka ta'e dubbateera. Itiyoophiyaan rasaasa biyyoota alaa irraa bitaa akka turte yaadachiisanii adeemsi bittaa qaama gurguruu irratti kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo barbaadametti argachuu akka hin danda'amne ibseera. Akkaataa kallattii mootummaan kaa'een hidhannoon of danda'uuf riiformiin taasifamaa jiraachuu kan himee fi qaama riiformii kanaa Hoomaachoo Amuunishiin injiinaringii industirii irratti dandeettiiwwan haaraa dabaluudhaan dadhabbii tokko malee dhaabbii dijitaalaa ammayyaawaadhaan gahuun akka danda'ame Itaamaajoor Shuumiin waliigalaa ibsaniiru. Haala kanaan indastiriin kun rasaasa meeshaa guddaa giddugaleessaa fi xiqqaadhaaf oomishaa akka himuu fi oomishuu akka danda'us taasifameera jechuun dubbateera. Humni industirii amma jiru kun ijaaramee dhaloota yookaan gabaa giddugaleessaa kan godhate ta'uu dubbateera. Milkaa'inni argame uummataa fi mootummaa Itiyoophiyaaf boonsaa ta'uu dubbatanii kallattiin onnachiiftuu fi hooggansa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad Hoomichootti kan taasisan bu'aa argamedha jechuun Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ibsa kenneera. Hooggansi haaraan indastirichaa dandeettii indastirii jabanaa akka uumamu qooda isaanii fudhachuun barbaachisaa akka ta'uu fi bahachaas akka jiranis himaniiru. Korri waliinii ABO fi KFO kora tokkummaa olaanaa agarsiisee fi gaaffiiwwan Oromoon qabsaa'aa fi jiru irratti kaa'edha jechuun Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa dubbatan. Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa kora kana irratti gaaffilee gurguddoo Oromoon gaafataa ture kanneen akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Mooyyalee, Walloo, mirga hiree murteeffannaa, dhimmi afaanii fi abbaa biyyummaa isaanii ka'aniiru jechuun dubbateera. Kora waliinii ABO, KFO fi dhaabbilee siivilii 16 hirmaachisee gurraandhala 19 hanga 22 bara 2025 magaalaa Finfinneetti taa'ame irratti rakkoo waraanaa fi namoomaa Oromiyaa gaaga'aa jiru furuudhaaf mootummaan ce'umsaa waloo akka hundeeffamuu fi hundaa'uu waliigaluu isaanii gabaafamee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaa Itiyoophiyaa wajjin yeroo ammaa kana wal waraanaa jiru ammoo qaama nagaa kabachiisaa mootummaa ce'umsaa akka ta'u kallattiin kaa'amuun ibsameera. Haa ta'u malee kora KFO fi ABO dhaabbilee siivilii wajjin taa'an kana irratti yaadonni deeggarsaa fi mormiis mudatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin kan Jaalmarroo Dirribaatiin durfamu ajandaa mootummaa ce'umsaa ajandaa mootummaan qopheessedha yoo jedhu Jawaar Muhammadis ajandaa kana keessaa mootummatu harka qaba jechuun dubbateera. Akkuma warroota kora kana qeeqanii kanneen deeggaranis rakkoo Oromiyaa furuudhaaf qawwee osoo hin taane mariitu furmaata jechuun kan dubbatan yommuu ta'u Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa dhimma kana irratti haasaa taasisaniin KFO fi ABO'n kora waliin taasisaniin akkasumas dhaabbilee siivilii kora gaaffilee Oromoon qabsaa'aa fi jiranii fi kanneen akka magaalaa Finfinnee, magaalaa Dirree Dhawaa, Mooyyalee, mirga hiree ofii murteeffannaa fi rakkoo Oromiyaa keessatti furmaata haa argatu jedhu kaaseera jechuun dubbateera. Korichi gaaffilee Oromoo ijoo isaaniif kaasee qeeqamuu osoo hin taane jajjabeeffamuu qaba jechuun kan dubbatan yommuu ta'u gaaffileen mootummaan ni deebisa abdii jedhu qabaachuu baatanis paartileen kun ejjennoo gaaffii sabaa qabaachuudhaan ibsuun isaanii waan guddaadha jechuun dubbateera. Oduu biyya alaatti yoo dabarru doonii waraanaa Raashaa qarqara bishaan Biritishitti mul'achuun himame. Humni galaanaa UK Royal Naaviin akka ibsetti doonii waraanaa Raashaa bo'oo Ingilizii fi Noorzisii keessatti guyyoota 3 arguu kan dubbate yommuu ta'u yeroon kun ammoo yeroo itti Ingiliz Yukureen cinaa dhaabbachuun himamaa jirudha. Doonii waraanaa maqaan ishee Booyikii jedhamtu kun doonii kaargoo Sooriyaa irraa gara Raashaatti deebi'u ta'uu akka malu dubbataniiru. Xiyyaarri naannoo caqasuu fi humnoonni naatoo opereeshinii hordoffii doonii kanaa irratti tumsa taasisaniiru jechuun humni galaana UK kan ibsu yommuu ta'u Booyikiin dooniiwwan Raashaa baay'ee ji'oota dhihoo keessa qarqara galaanaa Biritish keessatti argaman keessaa tokkodha. Opereeshiniin kun erga humni galaanaa dooniiwwan daldaaltotaa Sooriyaa irraa gara ulaa galaanaa Baaltik Raashaatti imalan dabalatee dooniiwwan 5 hordofee adda baafateera jechuun dubbataniiru.
Ibsa kanaan wal qabatee erga waraanni Yukureen jalqabee lakkoofsi Raashaanota du'anii fi madaa'anii dhiheenya kana hir'achaa jiraachuun kan gabaafame yommuu ta'u, akka ministeerri ittisaa UK jedhutti garuu lakkoofsi kun namoota du'anii fi kan madaa'anii hir'achaa jira jechuun dubbateera. Erga bara 2025 seenee Raashaa keessatti lakkoofsi namoota miidhamanii yookaan du'anii fi madaa'anii tilmaaman gara 900 akka ta'an ministeerri ittisaa UK himeera. Kun ammoo erga waraanni kun jalqabee waliigala lakkoofsa Raashaanota miidhamanii gara 875tti gadi siqeera jechuun dubbateera. Gurraandhala keessa waliigalatti baay'inni miidhaa kanaa gama Raashaa irraan qabee 335 akka ta'e kan ibsu yommuu ta'u, yeroo ammaa kana garuu gara 90,000tti gadi bu'uu kan dubbatedha. Kun ammoo baatii amajjii keessa turerraa 13,000 gadi bu'eera jechuunis kaaseera. Ministeerri raayyaa ittisaa UK akka jedhutti hir'inni du'aa saffisa namoota galmaa'ee kunis saffisa opereeshinii fi haleellaa Raashaa hir'achuu kan calaqqisiisu ta'uu himeera. Hanga ji'a kanaatti guyyatti giddugaleessaan Raashaa jalaa namoonni 1,000 ol akka du'us himeera. Oduu biraatiin Tiraamp akeekkachiisa dhumaa Hamaasiif kennuun himame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Hamaas namoota uggure akka gadhiisu akeekkachiisa dhumaati kan jedhe kenneera. Israa'el raawwachuudhaaf waan ishee barbaachisu hunda ergaafiin jira waan ani jedhem yoo hin guunne ta'e miseensi Hamaas tokkollee hin hafu jechuun Tiraamp miidiyaa Tiruuz jedhu irratti barreesseera. Dubbiin Tiraamp kun erga White House karatti namoonni ugguraman gadhiifamuu akka danda'an irratti Hamaas waliin kallattiidhaan mari'achuu akka jiruu fi mari'achaa akka jiru ifa godhee booda kan dhagahamedha. Ameerikaan hanga yoonaa garee Hamaas waliin kallattiidhaan mari'achuu fedhii kan hin qabne yoo ta'u, inumaa yeroo dheeraadhaaf Ameerikaan gartuuwwan shororkeessaa jettee labsite waliin kallattiin mari'attee hin beektu. Tiraamp miidiyaa hawaasummaa irratti yoo namoonni ugguraman hin gadhiifaman ta'e Hamaas gatii jabaa akka kafaluu fi miseensi Hamaasiin himatu tokko akka hin hafne kaaheera. Haa ta'u malee deeggarsa akkamii Israa'eliif akka ergaa jiran waan addaatti ibsan kan hin qabnee fi kanneen ugguraman akkuma hiikamaniin booda miti reeffa namoota ajjeefamanii hubannoo tokko malee akka deebisaniifis dubbateera. Tiraamp lammiilee nagahaa akeekkachiisuu fakkaachuunis akkaataa jedhanii fi uummata Gaazaafis ta'e egereen keessan bareedaadha garuu kanneen ugguraman yoo tursiisan rakkoo hamaattu isinitti uumama jechuun uummatattis quba qabu jalqabeera. Osoo pireezidaantii Ameerikaa ta'anii hin filatamin baatii muddee keessa Tiraamp kanneen ugguraman hin gadhiifaman yoo ta'e Hamaas gatii jabaa kafala jechuun dhaadachuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp yeroo garagaraatti yaada dhiheessuun Gaazaa keessaa Filisxeemota gara miiliyoona 2tti dhiyaatan achi baasuudhaan Gaazaa deebisanii ijaaruu fi riil isteetitti jijjiiruu akka barbaadan yaada isaanii yeroo garagaraatti kaahaa kan jiruu fi karaa Israa'eliin ammoo gochi kun akka raggaasifamus kan dubbataa tureera. Haa ta'u malee hooggantoonni Arabaa karoora Doonaald Tiraamp Gaazaa fudhachuuf faallessuun doolaara Ameerikaa biiliyoona 53 raggaasisaniiru. Hooggantoonni biyyoota Arabaa karoora Doonaald Tiraamp Gaazaa fudhachuu dura dhaabbachuudhaaf isaan dandeessisu irratti mari'achuun tibbana Masrii Kaayirootti walgahii isaanii geggeessaa turaniiru. Tiraamp Ameerikaan Gaazaa fudhattee lammiilee Falastiin miiliyoona 2 ol akka baaftu yaada dhiheessan faallessuudhaaf kan oolu yookaan Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoona 53 raggaasisaniiru. Dhimma kana adda durummaadhaan qindeessaa kan jiru Masrii yommuu ta'u, karoorri Masrii amma karoora Arabaa ta'eera jechuun barreessaan ol aanaan liigii Arabaa Ahmad Abuwwal xumura walgahichaa irratti dubbateera. Yaada pireezidaantii Tiraamp addatti osoo hin eerin ejjennoo Arabaa buqqa'insa kamiyyuu fudhatee akka hin jennee fi fedhiinis ta'uu dirqiin raawwatamuu akka hin dandeenye ibseera. Masriin karoora Ameerikaa Gaazaa fudhachuudhaaf baha giddugaleessaa jijjiiruuf yaaddee biyyoota Arabaa kan rifachiise yommuu ta'u, yaada sana mormuudhaaf wixinee sanada fuula 91 kan calaqqisu hojjettee turte. Karoora haaraa kana kan adda godhu waa'ee misooma qabeenya qofa osoo hin taane baanaroota siyaasaa fi mirga Filisxeemotaa kabachiisuudhaaf kan yaadame ta'uu seerameera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii gara furmaata waloo biyyoota lameenii mootummaa Falastiin Israa'elii kan ijaaruu fi itti ce'uu fi deebisanii ijaaruu irratti ammoo kan ce'amuu akka qabu gaafataniiru. Kun mootummoota Arabaa fi kanneen biroo hedduu biratti waldhabdee yeroo maraa ture kanaaf akka furmaata waaraatti bal'inaan kan ilaalamu yommuu ta'u, ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi michoota isaanii garuu cimsanii kana mormaniiru. Karoorri haaraan kun Gaazaa yeroodhaaf koree bulchiinsa addaa Gaazaa kan gaaddisa mootummaa Falastiin jalatti buluu akka hoogganamu yaada dhiheessa.
Wixinee kana jalatti dhimma akkamii keessatti akkasumas yoo maaltu uumame Hamaas itti darbee murtee fudhata kan jedhus ibsameera. Rakkoo gareewwan hidhattootaa ilaalchisee eeruun ifa hin taane kan jiru yommuu ta'u sababoonni waldhabdee Israa'el wajjin uumaman yoo kaafaman dhimmi kun ni furama jedheera. Mootummoonni Arabaa tokko tokko Hamaas guutumatti akka diigamuuf waamicha dhiheessaa akka jiran maddeen tokko tokko kan ibsan yommuu ta'u kaan immoo murteen kun Falasxiimotaaf dhiifamuu qaba jechuun dubbateera. Hamaas Gaazaa geggeessuu keessatti gahee akka hin qabaanne eeruun garuu dhimma hidhannoo hiikkachuu irratti akka yaada isaa hin jijjiirree jala sararee ibseera. Karoora pirezidaantii Tiraamp kan mul'ata jechuudhaan kan ibsan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun garee kana keessatti gahee gara fuula duraatti Hamaas bulchiinsa Falasxiin keessa akka hin seennellee ibsaniiru. Dhimmi nageenyaa miira nama kakaasuu kan biroon ammoo manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii nagaa eegdota idil-addunyaa akka bobbaasuun waamicha dhiheessuunis ilaalameera. Akkasumas konferensiin idil-addunyaa guddaan ji'a dhufuu gaggeeffamu mallaqa guddaa pirojektii deebisanii ijaaruu kanaaf barbaachisu walitti akka qabus eeggama jedhamee dubbatama. Biyyoonni dureeyyiin galoo galaanaa kaffaltii guddaa kana keessatti akka kaffalaniifis kan murteeffamudha. Karoorri haaraan Arabaa Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf qophaa'e kun marsaa 3 keessatti kan mul'atu yommuu ta'u marsaan jalqabaa gara baatii 6 sadarkaa dafanii dandamachuuti kan jedhamu caccabaa guddaa akkasumas gamoowwan kan jijjigan deebisanii jalqabuufis ture. Sadarkaaleen itti aanan 2 waggoota hedduudhaaf kan turan ta'uu ibsameera. Yeroo kanatti lammiileen Falastiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an lakkoofsi isaanii miiliyoona 1.5 ol akka ta'e kan himamuu fi koonteynara yeroodhaaf ta'e keessa akka jiraatan himamaara. Karoorri kunis yeroo gabaabaa keessatti mana akka qabaatan kan taasisuu fi akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti Gaazaa keessatti manneen 90 ol barbadaa'u ibsa. Bu'uuraaleen misoomaa jireenyaaf barbaachisan manneen barnootaa fi hospitaala irraa kaasee hanga sarara ibsaa kanneen bishaanii fi kan biraas cicciramanii dhumaniiru. Karoorichi muuxannoo biyyoota kanaan dura waraanaan diigamanii ogeeyyii baankii addunyaa fi abbootii qabeenyaan haala ittiin milkaa'uu danda'u irratti yaada bal'aan kana kaa'amuun himameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.